Maqaan koo Alamii Masfiin jedhama. Iddoon irraa dhufee Galaan. An dhukkuba kaansarii irraan fayyee ji'a tokko na dhukkube. Arma koo irratti nabee. Arma koo bitaa irratti nabee gaafa mana yaalaan naqu qoricha naa kennanii qoricha liqimsii fixii kottuu naan jedhan. Maal sitee armi kee? Inni ta'ee erga dhiitee booddee baay'ee malaa rakkoo cimaa ture akka tuffadhuun qabu xunumaa jaakatti kaa'adhuun qabu rakkoon isaa cimaa ture. Bakkeetti qabdee deemtaa jechuudha. Innaa qoricha kana liqimsiitii fixii kottuu naan jedhan. Ishii jedhee fudhadhee gadi ba'ee yeroo sana dooktarii dhiiraaf durba turan. Dubartiin na duukaa gadi baatee ati gooftaan qabdu naan jette. Inni dhiiraa maal siin jedhe jalqaba? Liqimsii fixii kottuu naan jedhe. Jedhee si ajajee si geggeesse? Na geggeesse. Tole. Na duukaa gadi baatee ati gooftaa qabda yoo ta'e liqimsinii gara ifa fayyinaa dhaqii naan jette. Kun eessatti gaa? Mana qorichaatti. Magaalaa Dukam jechuudha. Eshi. Gaafa akkas naan jedhani an liqimsuudhaan miti misikiriif akkanaa ta'uu fan dhufee jedheen. Ishi jedhee nan fudhadhee guyyaa dafinoodha. Torbeen isaa jimaati yoomnaa gaadhee eegaan ture. Guyyaa jimaataa nan dhufee gaafa dhufsana baay'ina dhukkubaa malaa qabaa xunumaa jaan baay'ina dhukkubsa ture. Inni apostoliin kadhachaa turanii namoota baay'eedhaaf kadhatan. Yeroo isaaniitti tanaaf kadhatan yeroo dhumaa ture akka kootti jechuudha. Innaan dubartiin tokko jirta kaanserii armaadhaan kan dhukkubsataa jirtu lafa jirtu kan jedhan. Dubartiin tokko jirta kaanserii armaatiin guddaa dhiphataa jirta sii kadhachuun barbaada. Kottu du'aaf humna du'aa dhukkubi kan waaqayyoo miti waaqayyoo biras miti anamma sa'aatii kanaa jalqabee gidduu galeeraaf. Ammam ta'a ergas qabee? Torbee lama gidduutti ana malautti qeera. Achumaan kaanserii siin jedhan. Kana booddee armi kee citu labsii manni yaalaas irratti baasee dhaabbateera. Baay'ee dubartiin kun yeroo gabaabaatti akka isheen duutuuf irratti hojjetame harmi ishees akka citu sakamiidha. Madaa'ee jira. Malaa ofumaan. Malaa ofumaan. Okay. Deebisii. She's free. Kota aku. Harma kira kayak berkaki. Gadis ini. Amin. Belisa. Amin. Amma date check tahu dan desa. Amin. Amin. You are free. Ana miti jedhee eegeen ture akka koo kan rakkate yoo jiraate nan eegee namni hin jiru nan ka'e. Gaafan dhufu naa kadhatanii dubartii kana yeroo dhiyootti akka isheen duutu irratti hojjetame. Du'aaf na du'aa gidduu waaqayyo galeera. Atis hin duutu harmi keessa hin citu. Dhaqii ilaalamii nan jedhan. Harkanarra kaanii gaafa isaan naa kadhatan fayyisuu waaqayyo asumatti hin argee ba'e. Mee maaltu sitti dhaga'ame gaafa namni waaqayyo sii kadhatan jireenya keetti maaltu dhaga'ame? Anaan kan natti dhaga'ame harkanarra kaanii kan na dhukkubus harma bitaadha. Kanuma bitaa koo kana wanti baradoo wayi ba'e na keessa. Si diilalleessi. Diilalleessee na keessa darbee nan kufee bakka amma galgalaattas hin ture fayyisuu ofirratti argaan ture. Bakka madaan irraa fayyee madaa godaan isaan qabne ta'e. Mee amma nagaadha. Nagaa koodha. Mee nutti agarsiisi. Wanti tokko rakkoon qabu. Akka keessa walitti buusaa waaqayyoof galata fidaa. Mee yeroo siif kadhatame TV irratti illee argeera naan jette madaa'u sana. Yookaan san madaa sana. Madaa ture. Yeroo sana namoonni baay'een arganiiru. Atillee argiteetta. Mee waaqayyo san madaa sana fuudhee nadha fayyaatti deebisu kana. Dhukkuba kaansarii irraa namni fayyuun baay'ee reeriidha. Waaqayyo si gargaaree waaqayyo doktoroota sana keessa galee akka ati gara kana dhuftullee godhee mee maaltu sitti dhaga'ame maal yaaddaa maal dubbatta? Ani waaqayyoon nan galateeffadha. Kottaa akka koo kan rakkattan dukkana keessa kan jirtan dhukkubaan kan dukkanooftan kottaa gara ifa fayyinaa. Ifa fayyinaa fayyinatu jira. Ifa fayyinaa ifa guddaatu jira. Kottaa gara ifa fayyinaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Harka keessa walitti buusaa waaqayyoof galata galchaa.